Yo! Pam 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 pam. Hasham alkufune kana udon jirtani jaallattoota fi kabajamtoota Oromoo kan YouTube riidii kun hordoftan nageenya kee bakka isin jirtan isin bira haa jecha let's peace isin jecha jala deebi'eetiin dhufeetiin jira har'a viidiyoo kana akka namni tokkoyyuu hunda barsine innu diqqaadha waan ajaa'ibaa waan isin hin amanne waa'ee kiyyaarraa isinitti himuu deema kiyyaa fi haadha manaa obsichoochaadha waan tokko isinitti himuu deema isin diqqoodha saniif jechaadha waan kana hin amantanii garuu amana dhugaa gisee takka takka namni garii amanu waaqe kan waan fakkeessanii waan kana hojjetan jechuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Laakiin wanni kun dhugaadha waan ta'eef namni nu beeku nu beeka. Kan hin beekneef garuu jechaadha dhugaadha wanni kun akka kijiba isinitti hin fakkaanne yaa'ota wanni kunniin walirratti dhudhufu dhugaa fakkaachuu dhabuu danda'a sonallee ta'e yookaan dhugaa miti jechuu danda'a isinii galee laakiin wanni kun dhugaadha. Silaa wanna jeenis buukira galmaa qabutu family kee keessatti mudateetiin hin jira alhamdulillah rabbil alamin rabbi waa wayitiif kana godhe jedheetiin yaadaan fi hiyya so san isinitti immoo dhufeetiin hin jira akkuma beekamu jedha karaa Instagram kiyyaatiin namoonni hordoftan yoo jiraatan taate challenge xiqqoo si hojjetaatiin hin jira maa innis subscribe hiyya mata sodaan guyyaa 24 irratti akka kuma dhibba guutu live karaa TikTok illee guyyaa wayii seeneetiin dubbadheetiin hin jira oota viidiyoo illee hojjennu guyyaa 24 akka guutuu barbaadaa isin jedheetiin jira. Kana jechaan guyyaa 23 illee akka guutuun barbaadu guyyaa 25 illee akka guutuun barbaadu. Achi asitti akka guutuun barbaadu jechaadha. Ji'a tarte guyyaa 24 bira waan ta'eef ittiin hojjetin sababa sanii amma 24 kanarratti tartee naaniin jechaadha. Ammallee 24 akka guutuu barbaada. Garuu immoo bira geenyeetiin hin jira. 300 bicha nuwaaf 99 fi 700 jira. 300 bicha nuwaaf. Kanaafuu jechaadha osoo isinitti hin himin ture waan ani guyyaa 24tti maaliif akkanaa guutu barbaade wahiif barbaade innaa san isinitti hima maaliif akka ta'e jechaadha ammalatti jechaadha viidiyoo kiyya yeroo baay'ee kennetiin ilaalu nama subscribe godhe caala ka osoo subscribe hin godhin viidiyoo kiyya ilaalaatiin jiru baay'ata maaliif akka ta'e garuu wanni kun naaf hin galle saniifuu jechaadha kabajaan jaalalaan isinitti himachuu barbaada akka viidiyoo YouTube kiyyaa kana jedha viidiyoo jedha YouTube kiyya kana akka subscribe tanaa gootan kabajaan isin gaafadha isin hundi keessan warroon naa gootan immoo galatoomaa isin jecha barbaada 300 tana guyyaa 24 akka guyyaa 25 akka harkaan seente barbaada waan ta'eef jechaadha namoonni naa gootan immoo viidiyoota keessaniif share naaf godhaa viidiyoo kanarra laayikii baay'isa akka nama hedduu bira gahuu irratti jechaadha isin hundi keessan maaliifuu yoo laayikiin itti baay'ate nama hedduu bira gahaa viidiyoon kuni namni sunniin immoo subscribe warroon hin tuqin subscribe godhanii jecha saniifuu laayikiin na fayyada laayikii nu godhaa akka guyyaa 24 kanarratti kuma dhibba takka goonneetiin jecha taarika hojjennu naaf godhaa isin barbaadeetiin amma immoo maaliif akka guyyaa 24 guutuu barbaade isinitti hima waan kana amma seeraan qophaa'aa jechaan walaan amantanii jechaan aniyyoo jechaadha osoo itti hijaariin guyyaa tokko akkanuma yaadne Indi wanni kun akkana ta'e akkana nu ajaa'iba naaf obsichoollee kan dhugaa isin jedhaa nu ajaa'ibe kan dhugaa kana nu ajaa'ibe rabbii waa wahiitiif godhe anna subscribe keellee guyyaa sana akkana oolu wanni barbaadu guyyaa 24 tana wajjin waa hedduu qabna innis wanni ani akka guyyaa 24 tana irratti akkana guutuu barbaadee fi guyyaa naaf obsichoon takka jennee itti wal baran Guyyaa takka ittiin tol baranne naaf obsichoon jechaadha. Buliin 24. Ji'a dhiisaa rakkoo takka iyyuu hin qabu. Buliin garuu 24. Buliin jechaadha. Buliin 24 takka jedha qaba. Anaaf obsichoon guyyaan itti wal fuune namni hedduun as sanbatarra godha. Sargii namni hedduun jechaadha. Ani garuu gadi sanbatarra godha. Tana garuu guyyaa 24 tanaa walitti qajeelchisoo hin jedhin jechaadha. Rakkoo mataa kennaa waan mudateetiin hin jiru jechaadha. Osoo hin barbaadin bulii guyyaa sanbataa guyyaa 23 dhiisne guyyaa 24 gidi sanbata goone. Isin gargaaraa jechaadha. Guyyaan itti wal baranne 24 takka jedha. Guyyaan itti wal nuufuune 24 lama jedha. Daa'imni teenna Aayishaan qashtiin teenna jechaadha. Guyyaan isin itti dhalatte buliin 24. Isin gargaaraa jechaadha. Kuni jiruu ta'e keessatti waan guddaadha naaf. Itti wal baranne 24 itti wal fuune 24
daa'imni teen bulii 24 dhalate. Alhamdulillah rabbil alamin. Jechaan kun waan faamilii kee keessa jiruutii keessa waan guddaadha naaf buliin 24 kun jecha akkanatti wal barnoota wal fuudhaa fi jiruutii keessa bakka bulii 24 tana jiraachaadha. Anna subscribing kiyya waan waggaa torbaaf wayitii faaje YouTube kun jechaadha. Abjuu kiyya waan silbariin kun jechaadha. Yeroo gammachuu kiyya aga dhaladhee haga nagee bulii 20 waggaa 25 keessatti jechaadha. Gammachuudhaan kiyya keessa inni tokkoffaan guyyaan ani silbarii kana argadhu. Guyyaan sun immoo kana ooluu akka barbaadu guyyaa 24 akka na ooluu barbaada jecha. Na 23 illee akka na ooluu barbaadu, 25 illee akka na ooluu barbaadu, 24 akka na ooluu barbaada. Sababa sanii waan itti faaje waan ta'eef saniif bulii 24 akka na ooluu barbaada. Asin jennaan wanni baay'een Instagram wanoota waan kana gadhiisu maaliif jedhanii hin gaafi hedduu na dhiyeessanii hin jirtanii deebiin kiyya kana asin jecha barbaada. Akkanan saalfachiisni abdii guddaa qabaa akka isin share gootanii warroonni subscribe gootanii illee hiriyoota keessaniif guruppii qabdan irra share gootanii akka subscribe godhan akka gootan abdii guddaa seerraa qabaa. Isinuu 300 naafa ani ndam ko sodaadhu guyyaa 24 sanii asitti akka hin guutameedha. Gin rakkoon qabu subscribe godhaa. Bulii 24 irratti unguuchisna yoo inni kafatanu nama dawwaleetiin diska subscribe keessan irraa kaafadhaan. Nama dawwalchiisee subscribe keessan irraa kaafadhaadhaaf haa martuu irraa kaafataa jira. Ayus immoo bulii 24 san irratti jechaadha. Waliin gooda waan ta'eef kabajaan isin gaafadha akka isin subscribe kana naa gootan warroonni hin godhin jechaadha. Na mana kiyyoota seena nama booda bulii 24 jira, 24 jira karana, 24 jira karana, 24 karana. Sira namni otoo dhufeetiin man 24 maal yoo tanaan jedhu seenaa guddaatiin qabu waan ta'eef hin ibsaaf jecha. Namoota tokko tiimeetiin jira waan kana waan hin beeku. Bakka gahee maratti oota yoo himacha dasneedha. Wanna kana jara wallahi namoota baay'ee ta'ee himacha dilii warga hinima waan kana. Hinima bakka itti gammada dasneedha illee. Argadhee hin jedhan bara ana akkana jaartee tiyyaan guyyaa akkana wal baradhee ana guyyaa akkana wal fuunee daa'imni keenya guyyaa akkana dhuftee namni dhaman. Unglaa oblish bakka jecha. Kun waan jiruu namoota kana mara keessa jechaadha warra addunyaa kana keessa namoota tokko fanne akkana huni ga'ee ta'e waan ta'eef jechaadha. Ani garuu yeroo tokko ta'e yaadu hundumaa nama awwaalaati fa'aa ofiin jedha namoota waan akkana keessatti mudate jechaan an fiilingi bareedara jira alhamdulillahi rabbil alamin waan kun ta'eef anaaf jechaadha. Yaw ilmi namaa duuti nurraa naftooni duuti nurraa naftu nu hundi kenna yoo jechaadha erga dhuun ta'e nolle inshallah yaa rabbi guyyaa 24 naa godheedhaan isin galeeraa jechaadha. So jiruun tiyya takka jedhee faamilii kiyya ittiin qabadhe wal argadhe itti wal fuudhe daa'ima itti argadhe subscribe kuma ibbattiin guuttadhe. Waaw amma booda bakka waan gammachuun kiyyaa jaa 24 akka naa oolu barbaadaa jaa isin galee. So sanii fi isin jecha barbaada na namni gammachuu kiyya naa gammaddan galatooma akka naa gammaddan moo abdii guddaa qaba. Ani jechaan warroota followerii karaa tiktokiitiin illee karaa instagramaatiin illee karaa yuutuubiitiin illee warroonni subscribe na gootan haga raatu waggaa kana mara keessatti qeeqa hin qabu alhamdulillahi rabbil alamin ummata positive na hordofa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf tokkoffaa ofiinillee ni boonaa isinillee ni boonaa jechuu barbaadaa jechaadha. Waaw kanuma galatooma ulfaadhaa akka isin subscribe kana gootaniitiin jechaadha. Guyyaa 24 san irratti kuma ibbaguun abdii guddaa isin irraa qaba. Kanuma inshallah achirratti immoo jechaadha waan hedduu haasoo hin arga kuma ibbaguun waa qabanneetiin jira waan ta'eef waa qabannee dammoo waan hedduu waan haasoo barbaadu jira inshallah. Ta'ala rabbiin achi nu haa gahu guyyaa sanbata is a big day for me. Na akka isin jedhaa galatooma ulfaadhaa. Last piece.